Finfinnee yaa beekamtu mirgi Oromootaa siin eegamaa bilisummaan teenyaa siin dhugoomti bilisummaan teenyaa siin dhugoomaa farri qabsoo teenyaa siin dhabamaa Finfinnee handhuura Oromiyaa yaa beekamtu hanqaarraan tanaa teessonni fagaattee arra rabbi hamtiin guddoon Finfinneen nu galtee sirna nafxanyaa dhabamsiisnee qeeroon Oromootaa tokko taane handhuura siin qabsoo eegallee yoomtatteenyaa siif wareegamna hundi keenya handhuura Oromiyaa Finfinnee yaa beekamtu simulusu jecha kan dhabame eenyumuu danda'a gootaawwan siif wareegame kaakka Elamoo Qilxuu kaakka Taaddasaa Birruu kaakka Nadhii Gammadaa kaakka Hayilee Fiidaa kaakka Laggasaa Waabii miidhaan Oromootaa yoom himame adeemsi yoo abaa obbo harkatee hiree mataa keenyaa Finfinnee irratti fi murteeffannee gaaddisa hogganoota haqaa Oromoo jala walii gallee gammachuu irra gammannee Ahmad Dhibba guutuu Finfinnee nuti gabrummaa Ahmad Dhibbaa 50 guutuu nuti Finfinnee gabrummaa affeelamne yaa ilmaan Oromoo sakaalamne reefka nafxanyootaarra jaajjannee walaloo handhuura Oromiyaa Finfinnee yaa beekamtu mirgi Oromootaa siin eegamaa bilisummaan teenyaa siin dhugoomti bilisummaan teenyaa siin dhugoomaa farri qabsoo teenyaa siin dhabamaa Finfinnee handhuura Oromiyaa yaa beekamtu hanqaarraan tanaa teessonni fagaattee arra rabbi hamtiin guddoon Finfinneen nu galtee sirna nafxanyaa dhabamsiisnee qeeroon Oromootaa tokko taane handhuura Oromiyaa